Ajajni duula addaa hundeeffama waggaa 65ffaa isaa sagantaalee garaagaraatiin kabajachaa jira. Ayyaaneffannaan guyyoota 3 turu kun kanaan dura fiigicha daandirraa kiiloomeetira 10 eegalamee kan geggeeffame yoo ta'u, qondaaltota olaanoo waraanaa dabalatee bifa ho'aadhaan raawwatamaa jira. Madaallii kanaan bakka Itamaajoor Shuumiin waliigalaa humnoota waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa argamanitti loogoon haaraan dhaabbatichaa ifoomee jira. Asxaan kun boonetii diimaa humnoota addaa dabalataan irree irratti kan godhatamu yoo ta'u, sirni eebba kitaabaa imala injifannoo ajajichaa irratti xiyyeeffatus saganticha irratti geggeeffamee jira. Ajajaan ajaja duula addaa Leetanaal Jeneraal Shumaa Abdataan akka ibsanitti asxaan haaraan kun kaayyoo waloo, jabina miiraa fi qophaa'ummaa ajajichaa kan calaqqisiisu jechuun dubbatan. Kunis humnoonni addaa kanneen ergama itti kennamu hunda milkiidhaan bahuuf kutannoo qaban kan agarsiisu ta'uun ibsamee jira. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filannoo waliigalaa 7ffaa geggeeffamuuf meeshaalee galmee filattootaa qindeessuu fi raabsuuf qophii xumuraa jiraachuu beeksise. Itti gaafatamaan loojistiikii boordichaa obbo Malak Aluulaa akka ibsanitti meeshaaleen kun of eeggannoo guddaan gara buufataalee filannootti akka socho'an hojjetamaa jira. Raabsichi guutuu biyyattiitti buufataalee filannoo 52,720 kan hammatu yoo ta'u, meeshaalee qophaa'an keessaa galmee filattootaa, meeshaalee barreeffamaa, qajeelfama komii ittiin to'atanii fi poosteroonni adda addaa ni argamu. Qulqullina meeshaalee kanaa mirkaneessuuf tajaajila poostaa Itoophiyaa waliin ta'uun to'annoo cimaadhaan taasifamaa jira. Yeroo ammaa kanatti qindoominni meeshaalee saffisaan raawwatamaa kan jiru yoo ta'u, akkaataa sagantaa boordichi baafateen buufataalee hunda dhaqqabsiisuuf hojjetamaa jira. Ogeessonni miidiyaas adeemsa qophii kanaa akka daawwataniif carraan kan uumame yoo ta'u, kunis hojichi iftoomina akka qabaatuuf yaadameeti jedhamee jira. Atileetonni Itoophiyaa dorgommii fiigichaa mana keessaa meetira 3,000 Faransaayitti geggeeffame mo'atan. Fiigicha mana keessaa irratti dorgommii meetira 3 dubartoota gidduutti geggeeffameen atileet Fireewayinii Haayiluu daqiiqaa 8 fi sekondii 24 fi maayikiroo sekondii 59tti galuun tokkoffaa yoo baatu, atileet Aalashiny Baawwaqee fi Hiruut Maasrashaa wal duraa duubaan lammaffaa fi shanaffaa bahanii jiru. Dorgommii fiigichaa mana keessaa meetira 3,000 dhiirotaan Addisuu Yihunee daqiiqaa 7 fi sekondii 33 fi maayikiroo sekondii 58tti xumuruun tokkoffaa yoo ba'u, Geetinet Waaleen sadaffaa bahee jira. Dorgommii fiigichaa meetira 1,500 dubartootaan Birqee Hayloomii fi Saaroon Barihee lammaffaa fi sadaffaa yoo bahan, Warqinash Massalaa fi Haragaawayn Kaalaayyuun saglaffaa fi 10ffaa bahuun xumuran. Bifuma wal fakkaatuun dorgommii fiigichaa meetira 800 dubartootaan Tsiggee Dhugumaa sadaffaa, Nigist Geetaachoo ammoo afuraffaa baatee jirti. Bifuma wal fakkaatuun dorgommii fiigichaa meetira 800 dubartootaan Tsiggee Dhugumaa fi Nigist Geetaachoo wal duraa duubaan sadaffaa fi afuraffaa bahanii jiru. Dhaabbanni poolisii idil addunyaa Interpol duula Operation Red Card 2.0 jedhuun biyyoota Afrikaa 16 keessatti namoota yakka saayibariin shakkaman 651 to'annoo jala oolchuu isaa beeksise. Shakkamtoonni kunneen investimentii onlaayinii sobaa, daddabarsa maallaqa moobaayilaa fi iyyataawwan liqaa seeraan alaa fayyadamuun kisaaraa doolaara miliyoona 45 dhaqqabsiisuu isaanii ifoomse. Interpol maallaqa saamame kana keessaa doolaara miliyoona 4,300 deebisiisuu danda'ee jira. Tarkaanfii kanaan shakkamtoota malees meeshaaleen elektirooniksii yakkicha raawwachuuf tajaajilaa turan 2,341 to'annoo jala oolanii jiru. Akkasumas marsariitiiwwan shakkamtoonni namoota ittiin gowwoomsaa turan 1,442 akka cufaman taasifamee jira. Tooftaan isaan itti fayyadamaa turan inni guddaan miidiyaalee hawaasaa irratti investimentii bu'aa guddaa qabu fakkeessanii dhiyeessuun namoonni maallaqa akka isaaniif galchan gochuudha.
Xumura irratti dhaabbanni Interpol haleellaan saayibarii qindaa'aan sadarkaa idil-addunyaatti yaaddoo guddaa ta'aa dhufuu isaa hubachiisee jira. Interpol yakka akkasii ittisuuf hawaasni gowwoomsaa onlaayinii irraa of eeggachuu akka qabu dhaamee jira. Mootummaan Ameerikaa humna qilleensaa isii caalatti jabeessuuf jecha xiyyaarota waraanaa ammayyaa dabalataan gara baha giddu galeessaatti ergaa jirti. Miidiyaan beekamaan Ameerikaa CBS News qondaaltota biyyattii waabeeffachuun akka gabaasetti Ameerikaan hamma sanbata dhufutti Iraan keessatti yookaan kaampiiwwan deeggartoota isii biyya alaa keessa jiran irratti haleellaa qilleensaa raawwachuuf karoorfattee jirti. Haleellaan kun kan xiyyeeffatu keessattuu bakka loltoonni Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC fi gareen isaan deeggaran socho'an irratti akka ta'e gabaasichi ni addeessa. Dubbiin Iraanii fi Ameerikaa gara wal waraansa kallattii fi bal'atti deemaa jiraachuu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Ta'us gama lamaan irraayyuu keessumattuu Ameerikaa biraa hamma danda'ametti waraana naannichaa guutuu keessatti babal'atu hambisuuf carraaqqiin godhamaa jiraachuu gabaasni kun ni addeessa. Haalli kun gara fuulduraatti gara nagaatti moo gara lola hamaatti deema kan jedhu deebii Ameerikaan guyyoota muraasa dhufan keessatti kennituu fi tarkaanfii Iraan itti aansuun fudhattu irratti hundaa'a jedhamee jira.